Gannii fi eelduun kana booddee dhiisiitii nagaatti jiraadhu sin barbaachisu jedhaniin Ruutaadhaan. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan siniin jechaa. Egaa ganniin baay'ee akka itti dhaga'ame wanti Ruutaarratti ta'ameetu jiru. Ati Ruutaadhaan haadha mucaa keetii guyyaa tokko dhiifama gaafatte hin beektu. Hermeellaadhaan garuu yeroo 3 yeroo 2 dhiifama jettee gaafatte. Maaliif kun hundumtuu kan ta'e akkasumas buziyyee hiriyaa koo yeroo darbes bilbilaanis haasofneerra akkasumas immoo anillee viidiyoodhaan haasa'eera. Amma immoo bilbilaan na jalaa kaasuu diddee baay'ee tokkoon sitti qabameetoo jira. Kaleessa Ruutaadhaanii hani haadhoo keetii si faanan jira homaayyuun shakkii jetteeni. Obboleessi kee yeroo waan tokko irra ga'e immoo obboleessa koo na jala hin tuqinaa maal jettee nu jalaas akka Ruutaan tuqamtuu hin barbaannu inni kana dura hin ga'a. Ruutaadhaan immoo ati dubartii cimtuu fi jabduudha. Kaleessas waan baay'ee si gorsinee waan baay'ee siin jenne yeroo sana osoo nu dhageessetta ta'e har'a kun hundumtiyyuu hin raawwatu ture. Obboleessi isaas waan baay'ee sitti haasawee garuu yeroo sanadhaa fi dhaga'uudha kan diddee. Ammas immoo abbaan argee gara manaa dhufee akkasirratti sirbuuf hin taasisinii. Meeriin immoo sirri keetidha wajjiniin ta'ii jabeessii. Mana immoo baay'isa jetteen immoo eenyuuf mana dhiistee baatii maalidhaafidha mana dhiistee ba'uu hin qabdu. Abiraam immoo mucaan fudhadha jettee isa odeessitu dhiisi. Mucaan amma haadha faanaa yeroo inni ta'uudha. Yeroo inni guddate mootummaa yookiin immoo seerasiif eeyyamuu danda'a. Amma garuu ni gahaa jettee jechuudha. Egaa dhugaa dubbachuudhaa fi baay'ee tokkoon namatti dhagahama. Taphaadhaan akka qaldii haqa qoosaatti eegalamee hanga kanaatti waggaa tokko muluu osoo namni waa meeqa jedhu jechuudha. Ruutaanis oduu namaa baay'ee dhageessi baay'ee fudhatti namaan hin amanti jechuudha. Namuma karaa deemu ijoolluma waan tokko waa'ee gaa'ilaa akka isheetti illee hin barre jireenyatti hin seennerraa dhugaadha jettee fudhattee abbaa manaa ishee irratti lola kaasuudhaani hanga kanaatti. Haa ta'u malees immoo egaa Ruutaanii amma homaa tokkoyyuu hin balleessine filaashitti isa qabatteetti jettanis immoo isumaan sodaachiftee gara manaatti deebisuudhaaf ta'uu mala tureyyuu malee homaa gadi hin gallakkistu turte jettee. Egaa ammayyuu taanaani isa Ruutaan harkatti qabatte osoo hin taane inni namoota baay'ee haarsee isa ishiin dabarsitee Daaniitti kennitedha jechuudha. Haa ta'u malee immoo egaa sababa buraatiin hundisaayyuu dileetii ta'eetu jira jechuudha. Dhiira kan malees dhaabbadhu of danda'iiti nama kan malees eenyumas immoo gara mana keetitti hin fidiinii hidhakanii isaan jedhanii inni tokko sibira kan biraa fidaa inni tokko immoo sibira kan biraa haasawa waan ta'eef tasgabbaa'ee ofitti deebi'ii nuti si wajjiniin jirra kallattii kamiiniyyuuti kanii. Egaa ishiin jetteen jechuudha. Abiraamidhaanis immoo gochaan ati gootee irra deebi'uun siin jenna gaarii miti jettee yeroo kanatti obboleettiin ishii gaafa dhuftu egaa wanta ta'amaa ture argaa turte. Waa'ee Ruutaa fi Abiraam waa jedhii jennaan ani waanan jedhu hin qabu. Hermeellaan yeroo darbee dhiifama fudhachuu diddee turte. Ammas immoo dhiibbaa yookiin immoo namoonni baay'een dhiifama godhiif jechuudhaan dhiifama gootee fi kana jechuun dubartiin tokko yookiin immoo namni tokko akkuma salphaatti wanta namni tokko balleesse irratti dhiifama godhataan iyyuu duubarra wanti biraa jira. Har'allee Abiraamidhaanii of eeggadhu siin jechuun jaaladha. Wanta gootu hubannaaf ogummaan jennaan ganniin immoo inni kansaa waan nu dhibu tokkollee hin qabaatu. Garuu ishiin keenya miidhamuu hin qabdu haadha mucaati. Guyyaa tokko akka ishee kanaatti dhiifama gaafatee hin beeku. Yeroo hundumayyuu miidhaadha. Inni gaafa qullaasaa baafatee bishaan keessa tambaraacaqu
akkasumas viidiyoonni garaagaraa suuronni garaagaraa gaafa poostii ta'anii waan tokkotti illee namni dubbate hin jiru. Isa kanaaf immoo busiyyoon illee akka ishiin jetteen argiteetoo jirta jetteen jechuudha. Eenyumti isaaniiyyuu baay'ee jeequun ani yeroo darbee bilbileefini nagaa kooti fayyaa kooti mucaa koo guddifachaa jira naan jette deebitees immoo gaafa bilbileefini immoo itti dhufu simmeetii ishii godhu. Isa kanaafiyyuu hin barbaachisu wanti akkasii dhagaakanii isaan jedhan jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi akka nama tokkotti namattis hin dhagahamaa. Egaa wanta akka qoosaatti hin barbaadu hin fedhu anisaa gadiidhaayi ishiidhaa gadiidhaayi jedhamee heetoon xiiqiin jechuudha. Mana namaa ciree jireenya namaa burkuteessee jechuudha. Daariitti nama gata jechuudha boodarra jechuudha. Hubannaa fi ogummaan dirqamadhaan nama barbaachisa gaa'ela ofii keessatti jechuudha. Argitanii irra caala immoo namni gaafa osoo gaalatti hin galiin akka barbaadetti walitti siqee akka barbaadetti wajjiniin hoolee akka barbaadetti akkasumas immoo wal tuttuqqee jedhee gaafa gaa'elatti galee wal tuffataa jechuudha. Ani dhugaan siniin jedha obboloota koo shamarranii hiriyaa warri qabdan jechuudha. Hiriyaan dhiiraa qabdan suura isaa jechuudha. Poostiin godhina dhaxxanii hanga gaa'elatti galtanitti. Akkasuma tiktookii irratti poostiin godhina hanga dhaxxanii jireenyatti galtanitti. Maaliif jennaan namni si alaa argeera. Firoonni kee arganiiru. Aarawwa ta'ee gara namaa yookiin immoo gara maatii keetitti miti kan dabalamu. Kaleessuma kan beekanidha jechuudha. Amma nama kaleessa beektuu fi keessummaa har'a argite tokko kabajaa akkas jechuudha. Gaa'ela kee keessatti kun raawwatamuu qaba dirqama jechuudha. Ati immoo yoo abbaa manaa keetiif kabaja laatte, ati immoo abbaa manaa kee yoo eeggatteetta ta'e dhugaan sin jedhe eenyuyyuu itti siqu jechuudha. Eenyuyyuu baqa ilmi dhiiraa kabaja dhabuudhaan waan ta'e dhabuudhaan manaa ba'a jechuudha. Isinii galee innaa jechuudha. Abrahaamii fi Ruutaa gidduu icciti wayii waan jiru ni fakkaata dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Kana dura yoo argitaniitu ta'e Abrahaamii dhugaanii gaafa baatu baatee icciti jira dubbachuu garuu hin barbaadu jedhee dubbatee ture gaafa addabaabayitti jilbeeffate tokko abbushaan kaasii minaamna jedheen yeroo sana ol fadhayyuu garaatti baatte turte jechuudha. Hin beeku maaliif fakkeenyaaf amma Abrahaamii jechuudha akkattidhaan hirameellaadhaan dhiifama jedhee Ruutaan haadha mucaa isaatiiti yooti silaawoo jechuudha tarsaateef dhala kana kenniteefi akkamittiin kana yaaduu dadhabee dhiifama jechuu dadhabee garaa isaarraa jechuudha. Hin jenneme dhiifama garaa isaarraa jechuudha. Kun immoo gaaffii guddaadha dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Inni biraa immoo Abbuushaa fi Ermeellaanii walitti dhufeenya qabu kan jedhamu haasawamaa ta'u jira. Eenyutu haasawaa? Iyyuu jechuudha. Iyyuun immoo jechuudha waranyaa sobaa fakkeessaa dhugaan siniin jedhe wanti humti isaayyuu wanti namatti tolu hin jiru. Faayila daanii qabatee isaan dallatuu qaba. Ammas immoo inni fi Ermeellaa walitti dhufeenya qabu. Hoteela garaagaraa wajjiniin adeemu jedhee yeroo Abbuushaan dhufutti Abbuushaadhaan hin dallatamu faayila qabdu sana hin dallatu jennaanii hin dallatu. Amma ishiinis innis tooratti deebi'anitti kan inni jedhee jechuudha. Egaa yoo dallatuu baatteetta ta'e atis icciitii qabda icciitii keetu gadi ba'a jedheen jechuudha. Maalidha inni jennaanii Ermeellaa faana walitti dhufeenya qabdu jennaan Ermeellaan akka isheen miidhamtu akka isheen gadditu hin barbaadu. Anis obboleettii dubaraa qaba waan ta'eef jennaan obboleettii kee dhiistee akkamittiin Ermeellaa nama hin beekne Ermeellaan gara barbaadetti nama hoofuu dandeessudha jennaan. Ishiin sunis dubartiidha waan ta'eef akka miidhamtu hin barbaadu. Matumayyuuti wajjiniin hin ta'a tiriitiin godha waan ishiin barbaaddu immoo nan godhaa fedhe jechuudha. Ermeellaan waan hundumayyuu qaba. Wanti hundumtiyyuu guutuudha jettee dubbatteetu jirti. Ishiin namaafayyuu ta'aa jirti. Namootayyuu gargaaraa jirti waan ta'eef kana miti jechuudha. Abeelillee biraan ga'een jedhee masxanqaqaatti kenneetoo jira jechuudha. Hojiidha. Walii galtaniitidha.
amala iyyuu keessaa immoo sirriitti nan beekan jechuudha. Akkuma ittiin akka viidiyoo isaarraa ifuutti walii galanii walii bilbilanii akkas goonaa yeroo kana wal lolla wal qabnadhaniiti kan isaan jedhan jechuudha. Kana dura buziyyee maa Ermeelaanii kunoo otoo kana faana wal dhungattu ammattu jedheenii yoo kana jechuudha. Achi amma seetti agarsiisu gizee biraati jedhee dubbachaa ture. Otoo itti agarsiisin iyyuu egaa Ruutaan viidiyoo waraabdeedhamee gidduutti wakamni ka'ee jechuudha. Isa kanaaf iyyuuti isa kanaaf iyyuu dubbiin sobaadha jechuudha. Achi booddee jechuudha suuratti kenne. Suura gaafatti kennu akkamittidhaan eeyyama koo malee na waraabuu dandeesse akkasii naa kaasuu dandeesse akkasumas immoo si gaafachiisuu nan danda'a jennaan na gaafachiise jechuudha. Waraqata adii jechuudha kukkutee mana koppii keessaa fuudhee kaartoonicha isaatti fuudhee waraqata kukkutanii achi keessa kakkaaniitu suuraadhaan jedhanii nurratti hojjetu jechuudha. Nuti beenu jirti fakkaate miti. Matumayyuu waan hin yaadamnedha. Hin yaadamne wanta akkasiin jechuu jaaladha gaa'ee. Isa kana guddaan sin jaaladha. Sagalee kodhaaf immoo dhiifama sin jechuun jaaladha. Qaaliiwwan kiyyaa egaa sinitti beeraa ani suutaadhaan hojjedha. Akka nama sagalee namaa kaa'utti sinin jedheera. Icciitii koo sinis bartaniittu anillee guddaa sin jaaladha. Kinu akkatti hojjetu waan ta'eef sinillee koottaati hojjedha sin jedha sina naffeera. Ani qimamiyyee mana madaamii na jabeessaan sin jedha.